Itoophiyaan sagantaa shaaraa magariisaan rakkoo jijjiirama qilleensaa qormaata addunyaa ta'ee qolachuu fi waggoottan torban darbanitti biqiltuu biiliyoona 48 dhaabuun jechaan osoo hin taane gochaan addunyaaf fakkeenya ta'aa jirti. Bara kanas biqiltuu biiliyoona 8 dabalataan dhaabuuf hojjechaa kan jirtu yoo ta'u, kana milkeessuufis duula dhaabbii biqiltuu guyyaa tokkoon akka biyyaatti wiixataa adoolessa 27 miiliyoona 800 dhaabuuf jalbulteera jirti. Sagantaa biqiltuu dhaabuu guyyaa tokkoo kanaafis buufataaleen biqiltuu garaagaraa biqiltuu dhaabamuu qopheessuun guyyicha eeggachaa jiru. Kanneen keessaa magaalaa Finfinneetti buufanni biqiltuu kutaa magaalaa Qaaqaalittis tokkodha. Rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaa qoraa jiru Itoophiyaan qolachuu fi waggoottan torban darbanii biqiltuu biiliyoona 48 dhaabuu fi addunyaa fi gahee isheen ol gumaachaa jirti. Bara kanas biqiltuu guyyaa tokkotti miiliyoona 800 dhaabuu fi karoorfattee hojjetaati kan isheen jirtu jechuudha. Biqiltuun bakki itti qophaa'aa jiru keessaa immoo tokko asii kutaa magaalaa Qaaqaalittiitti bakka buufata biqiltuutti buufata kanatti biqiltuun gosa adda addaa gosa nyaataaf oolanii gosa gaaddisa kan bosonaaf akkasumas immoo bareedinaaf kan oolanii biqiltuun 400 fi 61 olii qophaa'uu isaadha kan odeeffanne jechuudha. Buufanni biqiltuu kutaa magaalaa Qaaqaalitti waggoottan torban darban biqiltuu dhiyeessuun sagantaa shaaraa magariisaa Itoophiyaa fi qooda isaa gumaachaa tureera. Aadde Kibbinesh Nadhii buufata biqiltuu kanaa fi kan biroo keessatti waggoottan 20 darban biqiltuu kunuunsuun muuxannoo fi aantummaa biqiltuuf qaban himaniiru. Karaa waggaa 20 kan hojjedhe. Biqiltuun በጣም itti dadhabbii qaba malee በጣም itti dasnama jedha shaggaadha. Waggaa hojjennu dasnu jechaat hojjenna. Injaalan akka ijoollee teenyaatti itti ilaalla. በጣም ittiin asqanii tokko du'as nufin hoon ooliyaan injaaladhu bakka በጣም itti dasna jedha akka ilmoo tiyyaatti itti ilaalla. Biqiltuu 461 ol kan giddugala biqiltuu kanatti dhaabataa jiru jechuudha. Kanneen keessaa tokko ejersa jechuudha. Ejersi akkuma beekamu umurii dheeraa kan qabu akkasumas muka guddaa gaaddisaaf kan ta'u bosona kan ta'uu danda'u jechuudha. As keessatti gara duudhaa keenyaatti deebina gara ganamaa keenyaatti deebina yoo jedhamu qabatamaatiin jechuudha an mul'achaa jiru. Ejersa dhagaa rakkoo isa qottoon hin murree isa daamataa funyoo isa tokkoof hin bulle gaafa jedhamu geerartuuni yeroo baay'ee gootummaa argisiisa. Amma immoo gootummaa ashaaraa magariisaatiin rakkoo addunyaa kana qoraa jiru keessumaa jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee irra aanuu danda'a nati to'achuu danda'a nati jijjiiruu danda'a uummanni Itoophiyaa akkaataa inni ittiin hojjetaa jiru keessaati inni kun mallattoo tokkodha jechuudha. Biqiltuu guddisuun ifaajee akka qabu kan himan Aadde Kibbinesh biqiltuun buufata isaanii fuudhamee iddoo biraatti dhaabamu yommuu qabatee argan akka gammadanis himan. Galgalaaf ganamas asuma turree bishaan hin obaasna hin kotokkonna hin abbaa yoo wannoo ta'e immoo bakka tokkotti baay'ate immoo addaan wan bittinneechineet bakka baay'eetti wannoo goonaa. Hintaan kabaakabna bakka biraa wannoo hin jennu gizee majammaraa jammarru. Bataam itti nama gammachiisa waggaa qabatee jiraatu. Asittis taanaan karaa biraatittis taanaan hoo qabatee dasnu jedhame. Bataam itti isaan kabaakabne waggaa akkanatti guddatee arginu kana bataam itti dasne jedhani. Buufanni biqiltuu Qaaqaalitti aanaalee kutaa magaalichaa jala jiran hundaaf guyyaa sagantaa biqiltuu dhaabuu miiliyoona 800 adoolessa 27 wiixata gaggeeffamuu fi biqiltuu gahaa qopheessuu isaas ogeessi kunuunsa biqiltuu buufatichaa obbo Yohaannis Damis himeera. የተለያዩ አይነት ችግኞችን ለማከፋፈል ስራ በክፍለ ከተማው ስር ለሚገኙ ለ13ቱም ወረዳዎች ስርጭት እየሰራን እንገኛለን። biqiltuu gosa garaagaraa aanaalee 13 kutaa magaalichaa jala jiraniif qopheessineerra. Kana duras biqiltuu dhaabamaa turan qooda fi turre. Biqiltuu nyaataaf miidhaginaaf akkasumas bosonaaf ta'an akkaataa haala mijataa aanaaleen qaban irratti hundaa'uun eessatti biqiltuun akkamii yoo dhaabame wayya kan jedhu qorannee rabsaa turre kana guyyaa tokkotti adoolessa 27 dhaabbatuufis akkanumatti qopheessinee guyyicha eegaa jirra. Biqiltuun buufata isaanii fuudhamee dhaabamu akka haalaan kunuunfamu kanneen dhaaban waliin qindoominaan hojjechaa jirra kan jedhan ammoo dursaa garee kunuunsa biqiltuu kutaa magaalaa Qaaqaalitti obbo Habtaamu Tashoomaadha. Inordofna garee tokko jira kanaan kan hordofu inordofna yeroo biqiltuu laannes wulii laanna yeroo asitti fudhatanii dhaabu wuliidhaan dhaabu kanaaf rakkoon qabu.